Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenya nagaan keenya lageen tabbeen qaxxaamuree laf jirtan maratti sinaa gahu. Egaa hordoftoota madda nageenyaa guyyaa har'aa keessummaa addaa qabadhee dhufeen jira. Keessummaan kiyya har'aa loltuu waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa jiru. Namtoo keessaa Jaal Qeerrensoo nama jedhamu keessummaa godhee guyyaa har'aa miidiyaa keenya irratti dhiyeessuudhaaf qophii xumureen jira. Inshaallah. Itinilleen hagadhuma sagantaa keenyaatti nu faana turan gamanumaan affeerraa keenya. Wanni nu irra wal mari'achuuf deemnu lolli kaabaa as gulufaa jiru kuni garamti deemaa jira waan jedhuufi haalli uummata keenyaa kuni yeroo ammaa kana maalirra jira ka jedhuufi waraanni bilisummaa Oromoo kallattii hundaan jiru sadarkaa kamirra jira waan jedhu hundumaafuu gaafii uummata keenyaati jedhee yaada wanni kuni nulleen suduudumaan kan gaafanne ifa walii goonu ta'a. Isinilleen itti irra deebin hagadhuma sagantaa keenyaatti nu faana tura. Inni toora gubbaa jira kallattii maanti sin dabarsa turtiin keessan nu faana haa ta'u ammallee. Halo salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jaal Qeerrensoo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaa jajjabaattu. Jajjaboo akkam isa fayyu maami. Fayyaa alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u baga rabbiin guyyaa har'aa kanaa si gahe jenna gaa hiita kanas baga dabarsitanii nagaan. Baga waliin nu gahe. Ayyee Jaal Qeerrensoo nu kabajdee miidiyaa keenya irratti argamuu keetiif galatoomii inshaallah rabbiin nu haa laafisu waan jabaatee egaa hayyee jechuun nurraa eegama yeroo ammaa tana ka xiqqoo qabus ka guddoo qabus wal dhageessisuu waan jiru waliin lallabuun bareedaadha. Oromoon akka walitti lallabanneef jaarraa hedduu lagaan qoqqoodanii adda fageessanii turaatanii har'a carraa kan argannee naaf as bakka kanatti waliin dhiyaatu nuuf gammachuu guddaadha. Gaafii kiyyaatti yoo si dabarsu mee yeroo ammaa kana gaa isinilleen diinagdee wal qabdanii uummata keessan dadammaqsuu lafa xiqqoo uummata keessaniif jettanii lafa xiqqoo keessa lafa akka malee istirateejii lolaalleen hin mijanne kana hunda osoo beeytanii uummata keessaniif jecha aarsaa meeqa kaffaltanii lafa dhiphoo sanirra teessanii diinaan kokkee wal qabaa jirtan guyyaa guyyaarraa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti wanti irra bocamaa jiru guyyaa guyyaarraa nu gahaa jira. Walumaa galatti mee itti dhufna sasanii lolli yeroo ammaa kana kaabaan as gulufaa jira. TPLF kana waggaa 27 biyyattii bulchaa turaate. Waan kana isin akkamitti ilaalaa jirtan mee asirraa haa kaanu. Hayyee jaala kiyyaa haalli ammaan tana gara kaabaatii deemaa jiru kun baay'ee rakkisaadha ulfaataadha. Nuti akka waraana bilisummaa Oromooti haala kana hubannaa fi bilchinaan gadi fageenyaan waan boru fiduu danda'u fafa isaatiif faayidaa isaa wal bira qabee ilaaluu qabaa. Ilaaluus qabna akka uummata Oromoo keessattuu kaaba jiru kanatti maal jennaan yeroo baay'ee kallattiidhaan wanni kun uummata kanarratti yeroo garaagaraa dirree lolaa ta'ee waan jiraatamaa tureef ammallee karuma sunirraa deemee achumatti ta'uuf waan deemuuf akkamittiin waan nuti dhufu kana keessaa baana ka jedhu jala dhiheenyaadhaan hordoffii guddaa fi hubannaadhaan ka guutame akka uummati keenya ilaalu deebi'ee yoo ilaalcha xiqqaa kennineef bakka kaleessaa sunii fi wareegama kaleessaa sunii waan nama gahuu danda'uu fi hubannaa guddaa barbaachisaa jechuudha. Hayyee galatoomii bareeda amma namoota tokko yoo ilaallu walaa raahanii yeroo ammaa kanatti Oromoo irraa haadhaa cal jedhee ilaaluu qaba Oromoon jedhan cal jedhee ilaaluu jechuun maal jechuudha wanni kun akka itti baantu beeyte yoo waan kana kalaayyootti ilaalan booda beeyta biyyattii san keessatti lolli karaa qawweeti yeroo hedduu deemu goolabbiin isaa lafa ilmaan walloo kanarratti ta'a ammuma kanaahu lolli kaleessa maqaleetti eeganii turan har'a bakka tarkaafatee gahaa jiru kana argaa jirra har'a lafa raayyaa lafa takka lafa ummanni keenya guyyaa takkaaf ol ka'ee aarsaa ittiin kaffalin irratti halagaa wal nyaachee aarsaa kaffalaa jirti jechuudha. Kanaaf mee ummanni keenya kana maal gochuu qaba mee warroota akkas jedhu noo deebii maal qabdate akka nam tokkootti yookaan dhaamsa maal qabdaaf jarasanii. Warra akkana jedhuun waan isaan galini namni takka gaafa ollaa keetitti wanni takka ta'u akkasi nyaachuuf deemaa jiru beekuu qabda. Wal nyaataa jira dhugaadha. Wal nyaatuu qofaa mee nullee wal nyaachisaa jira. Haa ta'uutii wal nyaatee gaafa raatee eenyu nyaachuuf deema ka jedhu ilaaluu qaba. Wal nyaachaa jiranii ka wal nyaatanii warri kun faayidaadhaaf bu'aadhaaf olaantummaadhaaf
ofii gaafa wal nyaatanii wal cabsanoo eenyu nyaachuuf xiyyeeffannoo kan wal nyaachaa jiranii eenyu irratti eenyu nyaachuuf wayyaa jira. Ofii immoo anatu isaan nyaata anatu nyaataadhaaf ofii isaaniitii faayidaa waluu isaanii nu nyaachuudhaaf wal ta'uu dadhabaniitii bara kan wal nyaachaa jiraniif nurratti kan wal Oromoo tanarra kan wal saamaa jiranii kan wal nyaachaa jiran. Kanaafuu har'a wal nyaatanii gaafa fixanii deebi'anii eenyu nyaachuuf kan jedhu hubachuu qaba. Har'a wal nyaatanii teessee ilaaltee boru sa'a wal nyaatanii raatanitti akkas nyaachuuf ta'e beekuu qabda. Ati hoo akkamiin ta'aa ka jedhu ummati kun itti taa'ee yaadee hubachuu danda'uu qaba. Jechoonni akkas jedhamu suni jechoota kaleessaarra warra hubannaa hin qabne warra bal'isee yaadnee fi kaboruu warra hin beekne ta'uu hubannaa guddaadhaan ilaalamuu qaba jechuudha. Galatoomii jaalqeeressoo ulfaadhu akkumatti baantu beeytee wanti kun tattaaffii hedduu godhamuu qaba. Pilaaniin ijaaramuu qaba. Osoo diinni dhufee sirra hin qubatin pilaanii kan kee ijaarrattee waan hunda qopheeftee taa'uu jirta sirri. Amma waan tokko tokko sii kaasa yoo laalte ammuma kana jeneraalonni ammaan dura Abiyyi Ahmad mataa isaatiin sodaatee barkuma 2019 keessa haangoo irraa harcaasee mana keessatti uguranii kaa'aa turatan yeroo ammaa kana gadi yaasanii haangoo irraa hafsameefii jira. Yoo laalta ta'e miidiyaa kanarratti hordofuun dhabdu akka jiru warra duraan yakkamoota jedhanii mana manatti isaa jiran haangoo itti kennaa jira. Bakki isaan itti kennan immoo bakka isaan naasuu namaaf hin qabne ilma namaa kan hooggananii itti kan hooggananillee kan loluuf deemanillee warra naasuu hin qabne warri akkasiisun waan isaan lafa walloo tanarratti miidiyaadhaan gabbahanii sochii isaan gochaa turan sanni beektaa jechuudha. Lafa Oromoo qofaa miti. Finfinnee hin jettu Shawaa hin jettu waan lafa Oromoo taate tana jechuudha. Kanaaf hamma lafattiisan yeroo jaarraa kee jiru kana lafattiisan maqaa jijjiiruu bira ga'an warra akkasii san amma takka takkaan osoo manatti nafin haangoo hiraniifi jiran. Wanni sun uummata keenya wanni kaleessa Abiyyi mataasaa haangoo isaatiif sodaatee haangoo irraa harcaasee mana kee taa'e kuni yoo har'a deebi'ee uummata kanarratti haangoon hiramuuf uummata keenya wanni kun balaa akkamii qaba yoo uummanni keenya ittiin qophoofne itti yaadameeti. Bita si'a warroonni kaleessa warra Raamanooti bee waliin waan hammam dalagaa ture uummata Qimaantii fi uummatuma naannoo Amaaraa keessa jiran sabaa fi sablammoota biyya Itoophiyaa kana keessa jiran akka waan waraabessaa ta'anii nyaachuudhaaf fiigaa turanii wantoota baay'ee saaboteejii garaagaraa dalaganii turanii saaboteejiin isaan dalagan sun deebi'ee immoo faawulii walirratti ta'ee ideoloojii isaanii irratti waan wal tuqanii fi ta'e jedhanii beekaa yeroo dabarsuudhaaf keessa kaa'an malee diinummaa garaagarummaa walii qabaataniitii miti jechuudha. Isaan kan ittiin walii galan kan ittiin kaahanii akka wanni tottolchanii lafa kaa'atanii turan isaan kun warra olaantummaa warra naafteenyoota warra habashoota warra abbootii isaanii akaakayyooti isaanii kaleessaa sani galmaan ga'u deeman waan ta'eef yeroo barbaachisaa ta'e keessatti akka saba kaan nyaatanii fi akka waraabessa qaanii waan beekaniif sa'aatiin ittiin saba kaan nyaachuu danda'an amma jedhanii waan murteeffataniif bakka kana waan hundarraa yaasanii ka aangoo deebisanii jechuudha. Nuti hundinuu saba waraabessuma walirra wanni isa wayyaan qabani haa ta'uuti inni nagaa nu yaa jiru nuti akka keenyatti eenyumayyuu ta'e eenyu Oromoodhaaf ka Oromoo ta'uu danda'u Oromoo qofa ta'u. Oromoon akka Oromootti maal gochuu qaba yoom gochuu qaba akkam ta'uu qaba walii dhufee yeroo garaagaraatti addaan xiqqoo addaan idiimotaan laafinoota xixiqqoo harcaasee laafina isaa sirreeffatee jabina isaa jijjiiratee gara fuulduraatti ifa arga humna ta'uudha. Waliin dhiibbaa kana gargaaruu qabdu. Kana fuudhee waan jiru waliin haasee fuuldura koolitti xiqqoo yaadde yoonaa jechuudha. Kana yoo hin godhinitti har'allee borullee iftaanillee ideoloojii warra habashoota kana Oromoo kan nyaachaa ture kan nyaachaas jiru kan nyaachuufis jiru waan ta'eef humaa gochuun hin danda'amu. Isaanii karaa bal'isuu fi isaanii karaa banuu yoo ta'een ala jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti Oromoon sa'aasa wal nyaatanii dhuguma wal nyaachaa jiranii wal nyaatanii nullee wal nyaachisaa jiranii yeroo hunda isaan wal nyaataniiti nu nyaatanii yeroo wal nyaatan kanatti wal nyaachaa jiran osoo hin ta'in nu nyaachaa akka jiranis hubachuu qabna. Warra nu nyaatu kana immoo akkamittiin ofirraa deebisaa karaa adda ta'e waliin taa'ee falatee innillee
afaan wal dhage waliin haasee waan addaa takka gadi kaa'ate humna ta'e mul'achuu qabaachuu bara hunda kophee ta'e habashaan irra deemuu hin qabdu jechuudha. Galatoome waan bareedaadha. Uummanni keenya akka hubatu abdii qabna. Yeroo ammaa kanatti akkuma kaasuuf yaale lolli kaabaatti haawwanni haa jedhu malee waatu harkaan isaan qabe malee fedhiin isaanii guddaa turaate. Haa ta'u garuu yeroo ammaa kana lafa kaarrayyuudha akka malee saamaa jira uummanni kun. Yoo ilaalte osoo xiqqeenyaaf hin taane kutaalee Oromiyaa keessaa jaarraa amma yeroo amma keessa jiru kana namni adda durummaadhaan meeshaa ammayyaatiinis tahee wantoota garagaraatiin tiraateejii lolaatiinis tahee kutaa kudha ta'u keessaa walloon amma yeroo ammaa kanatti nama of danda'e nama diina fedhe ofirraa deebisuu danda'u jedhamee yaadama. Haa ta'u garuu yeroo ammaa kanatti yoo yaadatte kaleessa yeroo baatee lolamu dawween hin dirmatuu fi yeroo jiillee lolamu hortumaa hin dirmatuu fi akkasitti addaan qoqqoodanii uummata kana qabanii jiran. Har'a uummanni kun bar 2019 hagas walii dirmatuudha bulleen bar 2020 kana keessa immoo 21 keessa kan amma ji'a bitoontasaa deemga daddabre kana keessatti akka callee lafarra dhangala'eeti walii dirmate jechuudha. Haa ta'u kun waan bareedaa amma kaarrayyuun saamamaa jirti. Osoo kanatti kaabaan uummanni kun itti duuluu lafa kaarrayyuu har'a lolanii saamaa jiran. Har'allee kaleessarree yeroo amma walitti haasofnu kanallee kaarrayyuu saamaa jiran jechuudha. Kana Oromoon osoo qe'eesaa qofa irratti hin taane yeroo ammaa kana sammuusaa ilaalchasaa fedhiisaa babal'isuu irratti uummanni keenya kaaba jiru kun maal gochuu qaba jettee yaadame akka nama tokkootti. Dhugaadha uummati keenya yoo ilaalte beektaa habashoonni karaa kaabaatti lolatti baname osoo jiru karaa Oromiyaa keessatti lafa Oromoo saamaa jiran jette kun hojii isaaniiti saamaallee jiranii abbaan saamsisaa jiru immoo Oromoodha. Maal yoo naan jette fakkeenya Oromiyaa keessatti Amaara lafa Oromoo osoo saamtu Oromiyaa keessaa ka'ee Tigraay loleedhee kunoo Maqalee fi karaa Affaarii fi karaa Raayyaa keessa deemee liyyuu haayilii naannoo Oromiyaadhaa ofiisaatii dhumaa jira wareegama kennaa jira jechuudha. Garuu lafasaa osoo hin ta'in lafa biyyaa deeme lafasaa irratti abbaa ta'uu hin dandeenye uummata isaa sun akka abbaa lafaa ta'ee jiraatu qabeenya isaa irratti akka of eegee jiraatu osoo hin dandeenye ofiisaatii immoo deemee lafa biyyaatti achi deemee daangaa kasaan ta'initti waan isatti hin dhiyaatu waan isa laallannetti deemee wareegaman taane du'an taane akka harreetti deemee lubbuusaa gannaqaa jira jechuudha. Kana jechuun deebi'ee Oromoon ofumaa isaatii hammam meeshaa namaa ta'ee haga yoomiitti tajaajila. Yeroo hunda of dura ari'anii akkuma harreetti finjii biyyaa hamma yoomii kaasaa lafa isaa fi qabeenya isaa irratti abbaa ta'uuf maaliif hin carraaqne ka jedhu kun gaafii guddaa Oromoodha. Oromoon kun yoomillee akkamitti yoo itti himan akkamitti yoo itti hojjetan akka baratuu danda'u kun baay'ee nama wanni mooraalii nama tuqaa jechuudha. Kaagara Karrayyuu ilaalchisee uummati Karrayyuu uummata sirna gadaatiin agaadha duudhaasaa seenaasaa lafasaa kabachiisee jiraachaa ture yeroo garaagaraa irratti duulli bifa hin beekamne irrumatti ta'ama akkuma gara walloo kana jechuudha. Kun egaa silaa waa yeroon deebisu ta'a haga danda'e uummati keenya wal bira dhaabbatee walii dirmatee waan dhufu hunda'u du'aa jireenyillee waliin ta'uu qaba. Gaafa rakkoo wal bira dhaabbachuu danda'uu qaba. Walii birmachuu danda'uu qaba waliin du'uu fi waliin jiraachuun aadaa isaa ta'uu qaba akkuma duudhaa isaa kaleessaatti seenaa isaa kaleessaatti jechuudha. Gara kaabaatti yoon deebi'u yeroo baay'ee saboteejiin garaagaraa nurra raawwatamaa ture uummata kanarrallee raawwatamaa ture uummata walloo kana keessatti sirni hargansuu isaadha kan inni qilleensa itti baafatee fudhachuu danda'u baafatee fudhachuu danda'u sirni hargansuu isaa meeshaadha. Yoo meeshaa kana hin qabne jechuun sirna hargansuu hin fudhatu jechuudha. Sirna hargansuu fudhata jechuun jiraachuu hin danda'u jechuudha. Uummati walloo wanni jechuu barbaade durarraan jalqabee haga har'aatitti kan ittiin jiraachaa ture sirni hargansuu isaa meeshaa tana harkaa dhabeenyaan jiraachuu hin danda'u. Uummata walloo wanni miidhaa jiru maal yoo naan jette siyaasaadha. Uummati keenya siyaasaan beeku. Garuu lolaan abbaan fedhe isa cabsuu hin danda'u. Osoo gara lolaa ta'ee hin du'aa garuu qabeenya isaa irratti eenyummaa isaa irratti haga wareegama fedheef kafalee ofirraa diina isaanii deebisa. Garuu siyaasaan xiqqaa yoo itti gad dhufe siyaasaan sun addaan fageessitee adda isaa harceessitee ilmaan uummata takkaa yaada gootee dugdaa garaa walii garagashanii yeroo hedduutti fayyadamaa turani. Kanaaf siyaasaan uummata kanaan qaramuu danda'u uummati keenya kun barsiifamuu yeroo hunda qawween dhukaatu diina irratti malee walirratti akka hin taane yeroo garaagaraa siyaasaan abbaan fedhe akka fedhetti haa oofuu lafaa fi qabeenya isaa irratti abbaa
duraan ka ta'uu qabu isa yeroo rakkoon uummata kee irra gahee dallaa kee keessa gahee walii dirmachuun waliin du'uun waliin nyaatee waliin beelahuun aadaa isaa ta'uu qaba. Wanni ollaa keenya ta'aa jiru kuni ummata kana irrattis ta'uuf deemaa jira. Ammayyuu arrabarra dhaqqabee jira waan ta'eef akkamittiin ofirraa dhoowwuu dandeenya, akkamittiin ofirraa qolachuu dandeenya ka jedhu ummati keenya warri hubannaa qabanis gadi fageenyaan karaa miidiyaa ta'e karaa qaamaan hawaasa kana hirmaachisuu ta'e karaa horoon dandeettii qabaniin ta'e waan hundaanuu ummata kana bira dhaabbatamee rakkoo balaa deemaa jiru kana ummata keenya harka qabnee keessaa baasuuf ummati keenya kun dallaa ta'e ofirraa dhoowwachuu fi hundinuu karaa danda'uun tumsa waloo fi gamtaadhaa akka ummata Oromoo wallootti wal barbaachisa, akka Oromoo waliigalaatti illee ni barbaachisa. Kanaaf kun dirqama hunda keenyaati. Hunduu ofirra beekee dirqama isaa haa bahatuutti bahachuus qabnaan jedha. Galatoomi ulfaadhu gama keessaniin dhufa akkuma kaafte uummanni keenya hubannoo siyaasaa hin qabu. Yeroo laalle amma kana waraanni jedhamu waraanni bilisummaa Oromoo wanni jedhamu kaaba keessa hin jiru waan jedhan tokko asirratti wal falmii hedduu godhan. Diinni immoo kana jedduuti carraaqee maal gochuu warri haangoo isaatiif sodaa qabu. Yoo beetee isin achi keessatti mul'atan kan achi olii ajajitti kenname hatattaman sa'aa takka keessatti waan kana balleessuu qabda jedhanii warri jara kana beetee fincaan ofirratti fincoosisu waan sodatamii isaan haangoo isaaniitiif jecha waan akkasii naasayinaa uummata keenya ficcisiisuuf waan akkasii naasayinaa jedhanii warri ni jira sodaa haangoo isaaniiti odoo uummata yaadanii hin taane warroon tokko akkas fudhatee waraan bilisummaa Oromoo hin jiru jedhan waraanni Oromoo kutaa Oromiyaa hunda keessa jiraate walloo maaf dhabame kun nuuf gaafiidhame. Jira moo hin jiru jechuudha? Ilaa injira wanni injirreef injiru waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata Oromooti. Waraanni uummata Oromoo lafa uummati Oromoo keessa jiru keessatti lafa uummati Oromoo keessa jiru keessa bakka hanqatee fi bakka injirre hin qabu jechuudha. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo jechuun waraana uummata Oromootiisu waraana uummata Oromootiin ijaarame uummata Oromootiin dalagu waan ta'eef uummati gara kaabaa jiru diina keessa jira dur irraan jalqabee roorroo bifa kamiifuu osoo hin jilbiifatin eenyummaa isaa tikfatee haga har'aa kana daangaa isaa tana keessa ka jiraachaa jiruun afaan qawweetiin siin jedheen jira. Kana keessatti yeroo garaagaraatti karaa miidiyaa bahamee karaa maaliif bahamee kallattiidhaan jiraaf jireechuu isaa ibsamuu baatullee akka jiru wanni ifatti godhu hojii isaa yeroo yeroorraan ittiin ofirraa qolachaa jiruu fi ofirraan ittisaa jiru kamuu waraana. Kanaafuu wanni isaan akkas jedhan kun beekaa kallattiidhaan waraanni kun akka gargaaramaatti akka ummataan beekamtii godhatee ol guddatee damee ta'ee hin mul'anne beekaa sa'a barbaadanitti qaama mootummaa kanarra wali jiran hin jiru wanni akkas jedhamu hin jiru qeerumatu ka'e malee jedhan yeroo barbaadan immoo warra akkasiiti jedhanii isaan gargaartan jedhanii ummata manarra gubanii irratti dhiiganii qabeenya barbadeessanii ammumtana hin jiraadha ummata hidhanii dararanii jeesanii ammutana hin jiru jedhanii yeroo waaqatan kanatti wanni kun afaan isaanii irrattu afaan lama 15 gaggaluun maal fakkaata. Kanaafuu warroonni hin jiru jedhanii jireenya osoo beekanii akka miidhamne ummati kunis waraanni kunis akka miidhaan irra hin geenyeef yeroo garaagaraa ukkaanfamaa tureera. Ukkaanfamee jiraachuun isaa namni takka waraana ta'ee ka jiraatu waa mindaan argatu mindaan isaa seenaa isaati. Kattu wareegames yoo wareegame seenaa isaati. Osoo jiruu jiraa isaa waakkatame boruu saba kanaa inni wareegamaa jiru seenaa isaa eega dhukaa'ee wanni dhokate maaliif wareegamaa maaliif jiraachuun isaa barbaachisare. Kanaafuu faayidaa uummata kanaa kooti jedhee ifatti labsatee hamma yoomi huccuu jalaan kaa'ee guddaa tuffisee deema uummati. Kun ta'uun qabu jechuudha. Hayyee jaalqeerenso dhugaadha lafa Oromoon keessa wanni amma aarsaa nu kaffalsiisee Oromoon bakka jiru waan isaa falmu tokko qaama siyaasaas tahee qaama waraanaas tahee qaama kamuu haa ta'u ofitti fudhatuu dhabuudha wanni hedduu Oromoo kana beeytee aarsaa kaffalsiisee dafee ofitti fudhatu beeytee hiratee irratti jechuun yoo fakkeenya namni siyaasaa tokko dhufe siyaasaa akka namni siyaasaa tokko nu keessa jabaan jiraate akka gola hunda keessa seenee xiinxalu kallattii saaquu fi haala mijjeessuu dhabuu ka waraanaa istirateejii waraanaa beeku akka kallattii hundaa deemee uummata barsiisuuf ofitti fudhatuu dhabuu waan kana wal saamanii ofitti fudhatu haala mijjeessuu dhabuutu aarsaa kan nu kaffalsiise jedhee tana yaadan akka kiyyaatti. Har'a garuu yeroo laallu uummanni keenya gamaa gamana bahee kan walitti dunuudha.
mee waraanni kaaba keessa jirtan kuni haa ta'uuti xiqqaatus guddatus akkuma waraana kaaniidha walitti hidhannoo qabdaniituma yaadas wal jijjiirtaniituma kallattii Oromiyaan itti deemuu qabdu wal mari'attaniituma kallattii Oromiyaan maal akka ta'uu qabdu wal mari'attaniituma akkuma isa kaanii akkuma nama waraana baha jiru lixa jiru jiddu galeessa jiru tokkotti sosso'aa jirtanii isin. Ilaa waan jira jaalkiyyaa waraanni bilisummaa Oromoo kallattiin inni irra socho'uu kallattii garaagaraa haa ta'u malee kuusuma ji'oogiraafiitiif lafa ummati Oromoo kuusumaan adda faffagoo jiraachaa jiru adda haa ta'u malee karaan itti socho'u ajaji qajeelfamoonni itti socho'amu ka addaan jiru ka kaabaa akka kaabaatti addatti qabuun jiru akka waliigalaatti ajajaa takkaan deema garuu kuusuma ji'oogiraafii akka haala hawaasa keenya addaan faffagaatee jiru keessatti caasaa fi jaarmiyaa mataa isaatii bakka hundatti diriirsee kallattii Oromiyaan ittiin bilisa baatu hundatti lafa ummata Oromoo keessa jiru hundatti qabsoo waliin gahuu waan ta'eef qabsoo kana bakka Oromoon jiru hunda waliin gahuuf adda faffagaannee ummata keenya keessa jiraannaa malee yaada garaagaraa fi adda addummaa yookaan waan garaagara taate takallee hin qabnu wal quba qabeenyaan wal mariin ajajaan ajajamaa waliin deemaa jechuudha. Yaa galatoome akka ajaa'ibaatti addanuu baafteerta mee namoota waraanni kaaba hin jiru jedhastaniin mee maal qabdate ergaa kan kee maal jettaa mee warroota akkanii saniin carraan isaanii maal ta'uu qaba maal gochuu qaban jettee mee ergaa qabdaaf isaanii yaa yookaan fedhii akka qaba uummanni sun. Waan takka hubadhu yeroo baay'ee waraanni bilisummaa Oromoo injira jedhameef injiraatu hin jiru jedhameef hin badu yeroo baay'ee hin jiruu fi badeera jedhamuudhaan hagam akka komatamaa ture kallattii garaagaraatti waan hammam akka jedhamee maqaan itti bahaa ture baay'ee dhagahamaa ture garuu jireenyaa fi jiraachuu dhabuu isaa kan ittiin mirkanaa'u isa jirus maqaa garaagaraatti moggaasanii qeerroo bilisummaati malee qeerroo fi waraana bilisummaa Oromoo akkamiin adda godhama qeerroo bilisummaa Oromoo waraanni waraana bilisummaa Oromoo qeerroo maqaatu gara waraana bilisummaa Oromoo isheenaa qeerroolleen eenyu waraana bilisummaa Oromoo eenyu yeroo hedduu isaan kan adda baasanii ilaaluutti jira jechuudha. Isa akkanaan maqaa garaagaraa itti moggaasan kana ni jira waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru warra jedhameef lafa ummati Oromoo jiru keessatti waraanni hin jiru jechuun ummati Oromoo hin jiru jechuudha. Kana jechuun beekaa siyaasa mataa isaanii warra barbaadutu jira yeroo baay'ee maqaa waraana bilisummaa Oromoo kanaa warroota keessattuu kallattii kaaba Oromiyaa kanaani maqaa waraana kanaatiin waan akkasii ijaarra waan akkasii goona waan akkanaatu jira jedhanii warroota saamanii fi hatantu baay'eetu ture jechuudha. Maaliif kallattii waraanni kun jiru ummati beekee akkan gargaara waan beekaniif amma injira yoo jedhan beekaa kallattiidhaan ummati kunii fi qaami kun waliin hojjetee waliin milkaa'uu waan danda'uuf warroota hatu sun caarraan cufamuu waan danda'uuf yeroo baay'ee karaa walloo miidiyaa neetwoorkiidhaan kun keessattuu anaaf nama shoora olaanaa akka farra qabsoo Oromoota walloo keessatti bobbaheetii kan ilaalu yeroo baay'ee ana qofa osoo hin taane yaada inni kennu ummati keenya bal'aan kan hubannaa keessa galchuu qaban isa qofaa miti inni kun ifatti haa dubbatu malee warroonni huccuu lafa jalaa uffataniitiin waan akkasii oofan baay'eetu jira jechuudha. Kana jechuun maaliif yeroo ammaa kanatti mee dhuguma Oromoof ni fayyada yookaan Oromoof ni yaada yoo jedhama ta'e haala siyaasa biyya kana keessatti deemaa jiru keessatti walloo miidiyaa neetwoorkiin waan inni gadhiisu laalaa isin yeroo baay'ee kan inni dubbatu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa keessatti kan olola'u eenyutu eenyu irratti hojjechaa jira akkamittiin hojjetamuu qaba ummata maatu dhaqqabsiifamuu qaba maatu dhaqqabsiifamuu hin qabne kan jedhu waan irratti hojjetaa jiru hin qaba ummati keenya kana akkamittiin ilaala kan jedhu yoo kanaan ni sobame yaada tortoraa namicha akkasii yoo ni fudhata taate kun baay'ee ummati keenya illee reefu jechuu dandeenya jechuudha. Warrootan akkasii farra qabsoo ummata keenyaa kana warroota ta'an dura dhaabbatee qabsoo isaatiif golgaa fi dahoo ta'uu danda'u qaba ummati keenya ni jira warroota hin jiru jedhan warra jiraachuu ummata keenyaatiif olaantummaa ummata keenyaa jibbanii warroota ummati keenya kun bara baraan dukkana keessa akka jiran hawwii isaanii jala deemtuu naaftanyootaati jedheetiin amanallee akkasitti fudhadhaa jechuudha. Galatoome ulfaadhu dhibba kanammoo leenjii xumurree jirra har'a bareeda yeroo jalqabaatti waraanni kaaba Oromiyaatti akka ajaa'ibaatti bareede leenji'ee bareedee gadi ba'ee turaate waan ajaa'ibaa uummata hawwisiisee miidiyaa hawaasaa kanarra hedduu uwwisee turaate yeroo torban tokko dura haa ta'u garuu waraana san isinuma leenjifate waraanni leenji'e sunoo dhuguma leenji'e
waraana abbaan leenjisee nuyi garuu ifatti baasnee akkanatti yeroo jalqabaati fagadhiisnu malee kaaba Oromiyaa keessa marsaa sadaffaadha waraanni kun leenji'uuni garuu marsaa inni kun wanni adda isa godhu humna guddaa fi humna waaltawaa fi akkuma jaarmiyaa yeroo rakkoo yaa dhufu guddataa dhufu jaarmiyaa kanarrallee boru guddisnee bifa adda ta'een eebbisiisuu ni dandeenya duulli baname kun kana fashalsuu fi kana quucarsuu fi yeroo baay'ee kana balleessuuf warrootan bobbahantu jira maaliif mul'ata maaliif hojjetamaa ka jedhu akka agartee wareerkii halkanii objuudhaan itti deemuutti fakkaate warrootan duula bifa addaatiin bobbahanii waan kana balleessuuf deemaa turan baay'eetu jira ni jira nutu leenjifate ni leenjifanna gara fuulduraas kanarra caalchifnee eebbisiisuuf gara fuulduraatti immoo nu eega ummati keenya bal'aan maaliif ummati Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin isa ummata Oromoo hidhachiise ummata Oromoo ijaaree ummata Oromoo karaa barbaachisu hundaan waan itti dhufu ofirraa golbuu waan ta'eef leenjiin itti fuufa hidhachiisuun itti fuufa hidhachuun itti fuufa waan haarayaa miti gara fuulduraatti illee waan bal'inaan kana caalaa itti hojjetamuuf deemaa jiru waan ta'eef keenya nutu leenjifate dhugaadhaa kana ran immoo hojjechuuf ammallee jabaa galatoome itti fuufaa jirra yeroo gabaabaa keessa hayyee galatoome yeroo gabaabaa keessatti hayyee waadaa nu galtan abdii qabna inshaallah akka ammas dabalataan leenjiftanii gaaffiddanii ummata leenjiftan kana ummanni guyyaa irraa isinitti dabalamaa jira jechuudha gara waraana kanaa dabalamaa jira jechuu ummanni keenya ummanni Oromoodha ummati Oromoo dabalamu ni qabsoo Oromoo fi Oromoo qabsoo ummata garbu haare leja harbi wato ne aka ta wata kine ta ko wato amma fi jiru jiru kana ta lesa qama dhaaba kana ta'e warrooti qabsoo kana oofaa turan jechuudha beeka maqaa qabsoo kanaatiin waan jiru guuranii qabsaa fi qabsoon akka waliin arganne ummata qabsoo fedhuu fi qabsoo ummata feetu wal hanqisanii warrootan jiraachaa turan warroota har'a kaleessa akkan turre jedhan nuduubatti maqaa keenyan alatti ummati kun maal jiranii ummaa sadarkaa kana mul'atte hawaasa kana keessatti argatti hinaa fi sheexaana ummata irratti kaasanii warroota oofan kanatu kaleessa abbaa qabsoo ta'e oofaa ture jechuudha warroota akkasii kanarraa immoo ummati ijaaramuu didee osoo hin taane warra hawaasa kana ijaaraa turetu warra taakoo farra qabsoo kanaa warra ture malee hawaasi keenya qabsoo ni fedha qabsoon ummata ni feeti kanaafuu qabsaa fi ummata wal argate qabsoo fi ummata qabsoo fedhutu wal argate ni fedha ummati keenya duraallee kallattii lixaa taanaan kallattii kaabaa taanaan kallattii kibbaa taanaan kallattii bahaa taanaan qabsoo kanaaf jecha karaa dheeraa deemanii wareegama qaqqaalii kafalaa turan jechuudha Oromoonni walloo sitti nima jaalaki kanaafi warrooti karaa dheeraa akkasii riqicha hagasii kutanii biyya ambaa hunda keessa dabranii qabsoo godhaa ture lafasaa keessatti qe'eesaa keessatti qabsoo isheen ta'ee fi ittiin dabalamu jechuun kun hojii fakkaata ni argamaas jira akkam akka ummati fala ofirraa buusuuf qabsaa'ee hidhatee dura dhaabbachuuf wareegama kafaluuf akkam akka fedhii qabu hojiidhaan argaa jira wallootan kallattii garaagaraa irratti qabsaa'aa turanis argaa turtanii waan isinitti osoo hin taane ummati bal'aan waan ofii keessa jiruu fi waan gara fuuldurattis mul'atu waan ammas mul'achaa jirudha jechuudha. Galatoome akka bareedaa taddanuu baaftee jirta sa'aatiin teenyas goolabamaa jirti gabaabsee tanan asirratti gaaffii tokko si dhiyeessa. Ummata warroota maqaa garaagaraa torsoo yoo danda'an qabsoo tana maal gochuu godhanii yoo dadhaban immoo akkamitti nurraa taa'uu qabanii kanalleen is dabaleeti ummanni keenya biyya alaa jiru hoo maal gochuu qaba yeroo ammaa kanatti siyaasni biyya sanii namni siyaasa biyya sanii wajjin yeroo ammaa tana hin deemne kanuma kaleessaa kanuma dhiyengaddaa warri jedhu beeytee harree fe'amuu bare yoo jenne nurraan fokkatu harreen fe'amuu barte beeytee qotiyoon bitaatti leenjifame mirgaan qotiyoo jedhaniin beekee een jedhu qambarii yookaan beeytee wanni inni cabsa jechuudha beeytee qambara kan amma biyya keenya qonnaan qonnu kana jechuudha qotiyoon bitaan leenjifame tokko gaafa mirgaan qoti kottuu jetteen een jedhu jechuun ni cabsa kana waan ta'eef mee ummata keenya biyya alaa jiru kana maal godhuu qabanii qabsoo teenyaaf ka biyya ka ammoo olola adda addaa oofu kun yeroon tun hin dhumanne isaanoo maal godhuu qaban akkamitti taa'uu qaban yookaan akkamitti deemuu qaban kana lamaan walitti dabalii gabaabsi akka nuufittu abdiin qaba. Warrootan ololuu bare silaa hojii godhateera yeroo baay'ee diiguu malee ijaaruu namin beene ijaaruu yootteen ijaaruu hin danda'u beekta maaliif fiildii isaatti miiga duruuni diiguu bare malee ijaaruu waan hin barreef itti ulfaata garuu maaliif akeekisaa ka diiguu bare ijaaruu wallaaleef ka jedhu kun isuma suniif taana garuu yeroo ammaan tana yoo dhuguma Oromoo irraa dhalate
sila farra Oromoo ta'e yookaan immoo makaa yookaan immoo galtee yoo taate sila Oromoo miti Oromoof ni yaaddeedha yaadu yoo Oromoo qulqulluu dhuguma Oromoo irraa dhalate akka ilma Oromoo takkaatti danda'u kaayyoo tana gufuu ta'uu dhiisee karaa danda'u hundaani waan uummata isaati bu'aa ni buusti jedhee itti amane wareegama barbaachisu kafalee waan danda'uun uummata kana gargaaru bira dhaabbachuu jajjabeessu yoo hin dandeenye ta'ee immoo warroota wareegama kafalan duran dhaabbati miti jireenya isaa haa oofatuuti afaan isaatii fi waan sila itti oololu kana ofirraa kaahee karaa danda'uun jireenya isaa haa jiraachisuuti nurraa haa dhaabbatu uummata kana hin cabsini uummata kana irratti ololini jireenya isaa oofadhu jechuun hin barbaadu warroota uummata keenya immoo biyya alaa jiranii wannin jechuu barbaadu dhiiroo silaa warroota Tigreelleen agartan yeroo lammaffaaf kiloo 4 sheenuudhaaf sochiin ishiin godhaa jirtu nulleen nam akka namaatti taanee dhalanne garuu uummata Tigreetii fi uummata keenya gidduu rakkoo ni jirti beektaa yookaan immoo garaagarummaa baay'eetu jira maaliif yeroo baay'ee uummati bilisummaa beeku bilisummaa garoomee jiraachuu irra bilisummaa isaatiin wareegamee qabsaa'ee wareegamuu bilisummaa beeku uummata isaatiif malumuu danda'amee jiraatudha. Uummati garuu gabrummaa isaanii haala wareegamuurra mataa gadi qabatee barbaada. Kanaafuu uummati bilisummaa beeku uummati gabrummaa beeku garaagarummaa isaa achirratti gabroomuu fi bilisoomuu yeroo baay'ee qabsoodhaan nin bilisoomaa jedhee hin yaadu maaliif olootti ta'a haa mootummaa agas gahu qabsoodhaan akkam godhee qawwee tanaan lolee inni bilisoomsaa jedha waan ta'eef jechuudha. Warroonni immoo bilisummaa mi'aasaa san beekanii uleenillee taanaan albeenillee taanaan gojobaanillee taanaan dura dhaabbatee wareegama jiru kafalee bilisummaa uummata isaatiitiif wareegamuu barbaadaa malee gabroomee jiraachuun barbaadu. Kanaaf uummata keenya uummata bilisummaa beeku gabrummaa jalaa bahee bilisummaa beeku godhuudhaaf wareegama barbaachisu hunda bakka jirru kaanee kafaluu danda'uudha qabna. Uummata keenya gabrummaa keessatti dhidhiitachaa bara dhufaa dabraa jiraachuu hin qabu. Ummata keenya warra ala jiru waan dandeessaniin hawaasa keessan bira dhaabbadha. Yeroo baay'ee ummata keenya warra ala jiru yoo jennu maallaqa qofa irraa eegna. Maallaqa qofa ergaa kun garuu gahaa miti ana. Nuyi maallaqaa miti. Maallaqi yoo beekumsaa fi yaada namaa yookaan immoo humna namaa hin qabaanne faayidaa hin qabu. Waa afannee irra hin ciifnu. Kanaaf waan takka yoo ergetti wanni erge sun eessarra oole maalirra ooluu qaba akkamiin hojjetamuu qaba eessaan geessan jedhee gaafachuu qaba. Waan isaa sani hagam ittiin hojjetamaa jira akkamittiin hojjetamuu qaba nu yoo ga'een keenya maal sin gargaara bakka kanatti akkas gootan yoo akkas goone yoo jedhee waan kenne sunirra dhaabbachuu qaba kana kennine maal godhaa jiranii eessa jiranii maali komii gochuurra maallaqa isaanii ofirra dhiisanii dhugaa sunitti hima maaliif jenna maallaqa kennee nama ajajuurra maallaqa kennee maallaqi sun akkamittiin goonaa eessa jirtanii jedhee gaafatee faana dha'ee qabsa. So kanarratti jajjabeessuudhaaf faana dha'uu qaba inni hin qabnellee nu maallaqa qofaa miti barbaannu humna namaati nama qabaatetu maallaqa fiduu danda'a kaayyoo kana nama fudhachiisuu barbaanna malee maallaqa nu akka nu ajjooman hin barbaannu nami kaayyoo tana fudhate maallaqaami lubbuu isaanii kenna waan ta'eef jalqaba humna namaa barbaanna nama ani kan itti amanu akka kiyyatti jechuun humna namaa kana kottaa ni teenya bakka jirtanitti ni mari'anna ni haasoyna waan godhamuu qabnu waliin ni goonaati ummata bara dhufaa dabraa dirree booruu gabrummaa taate kana keessa baasne bilisummaa saba keenya mirkaneessuuf waliin teenye karaa danda'ame hunda ni haasoyna eegame wal dhageenye qabeenyi keenya sila walda itti jiraanne yoo wal komachaa jiraanne humna faayidaan buusuu hin dandeenyu hin qabnu kottaa humna taaneefi waan kana keessa ummata keenya harka qabne baasuu danda'uu qabna bahuu qabnaan jedha jaalaki. Galatoomii jaal qeerransu waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa kan jaarraa 400 ol gabroomaa turte lagaan kutaan qooddamte har'a achi keessatti maadheeffattanii ummata keenya dadammaqsuu keessaniif akka miidiyaa madda nageenyaatti kabaja guddaa isiniif qabna sagalee keessan fuunee hawaasa keenya hulaatti geessuufis waada rakkoon qabu inshallah fedha rabbii guddaatiin guyyaa biraa haga walitti deebinee yaada dabalataa irratti marii waliin goonutti agasitu fayyaa keessa jiraadhaa ummanni isinitti haa galu jaalalli keessan onnee ummataa isiniif haa sheenu isiniin jenna. Baay'ee galatoo basillee carraa kana nu
kennitanii uummata keenyaa fi sagalee keenya waliin dhaqqabsiisuu keessaniif nu jiraadha baay'ee galatomaa sin jedhanii hojjettanii sagalee uummataa akka taatan abdii isinirraa qabna nu jabaadha.